Garaan iyyee yookaan wacee isin rakkisee beekaa? Iyyuu yookaan wacuu garaa maaltu fidaa? Furmaanni isaa maal kan jedhu waliin ilaalla. Jalqaba maaltu fidaa kan jedhu haa ilaallu. Iyyuu yookaan wacuu garaa maaltu fidaa? Normaalii iyyuu yookaan wacuu garaa wanti fidan sababa hedduudha. Wanti kun sababa tokko malee jiraachuu danda'a. Wanti kana fidus sababa hedduus ta'uu danda'a jechuudha. Sababni kana fide jiraachuus dhiisuu danda'a, jiraachuu dhiisuu danda'a. Sababa tokko malees garaan wacuu danda'a. Haa ta'u malee akka guddatee dhaga'amuu fi namarra turu kan godhan wantoonni gurguddoon jiru. Iyyuun garaa takka takka baay'ee wacee yeroo itti nama jeequ jira. Sagaleen guddatee dhaga'ame akka itti nama bira illee ta'e yeroo itti yaaddoon jira. Namarra yeroo turus jira. Isaan keessaa tokko beela'uudha. Garaa duwwaa ta'uus marrummaan sochii hin dhaabu. Yeroo beelofnu garaa duwwaa taanes marrummaan keenya sochii hin dhaabu. Dhuma socho'achuu. Yeroo garaan duwwaa sagaleen yeroo nyaanni garaa jiru caalaa uumamuu dhaga'ama. Yeroo garaan duwwaa immoo sagalee yeroo nyaanni garaa keessa jiru caalaa guddatee dhaga'ama jechuudha. Kanaaf marrummaan keenya socho'uu hin dhiisu, garaan duwwaa ta'es dhiises. Haa ta'u malee yeroo marrummaan keenya duwwaa ta'u sochiin marrummaanii kun moor laawudii ta'e dhaga'ama jechuudha. Kanaaf tokko beela'uudha. Lammaffaan gosa nyaataadha. Nyaata faayibarii hedduu qabanii fi qilleensa namatti baay'isan yoo nyaanne kana fiduu danda'a. Gosni nyaataallee murteessaadha. Nyaata faayibarii hedduu qabanii fi kan nyaanni tokko tokko jiru kan qilleensa namatti baay'isan. Isaan kun kana fiduu danda'u. Garbiroon haala nyaata keenyaadha. Yeroo nyaannu akkaataa nuti nyaannu. Fakkeenyaaf ariitiin nyaachuu, nafa afaan keewwachuu, nafa liqimsuu, osoo hin alanfatiin liqimsuun akkasumas baay'isanii nyaachuun yookaan baay'isanii liqimsuun kana fiduu danda'a. Yeroo ariitiidhaan liqimsannu qilleensa hedduu wajjin liqimsina akkasumas yeroo osoo hin alanfatiin ammaa liqimsinu baay'isanii yeroo nyaannu garaa keessa qilleensi guutaa kun immoo akka garaan wacu taasisa jechuudha. Inni garbiroon dhiphina sammuu yookaan muddama qabaachuu yeroo waa yaaddoofnu yookaan yeroo waa dhiphannu yeroo waa sodaannu garaan keenya ni waca. Kana malees dhibeen fayyaa tokko tokko jiru kan kana fidan. Dhibee fayyaa kanneen akka allarjii nyaataa, garaa kaasaa, cufachuu marrummaanii fa'aa akkasumas dhibee marrummaan huban kan biroon kana fiduu danda'u. Fakkeenyaaf yeroo garaa kaasaan jiru garaa wacuun noormaalii nama mudata jechuudha. Yeroo nyaanni tokko nu sifaa'u nu kan nu tasmaamuu didu allarjii nyaataa yeroo godhannu nyaati sun yeroo nu ta'uu didu akkas ta'uu danda'a. Yeroo marrummaan cufatullee akkasuma garaan ni bokkokaa mallattoon dabalataa ol guurraan fa'aa ni jiraatu dabalataanis garaan ni iyya. Furmaataatti immoo yoo dhufne fakkeenyaaf yeroo wanti kun sababa beelaa akkasiyyuu amma nyaata argannutti kan gochuu qabnu bishaan burcuqqoo tokko dhuguudha. Keessumaa nyaata argachuun kan turu yoo ta'e yeroof akka inni callisu taasisa. Bishaan dhuguun. Garbiraan waa nyaachuudha. Wanta kana waa nyaachuun yookaan garaan keenya duwwaa ta'uu dhiisuun ni hir'isa. Yoo wacuun garaa jiraatellee yeroo garaan yookaan marrummaan keessa nyaanni jiru sagaleen akka bahee hin dhaga'amne taasisa jechuudha. Garbiroon yeroo nyaatan suuta nyaachuu fi alanfataa nyaachuu. Suuta jedhanii nyaachuu, guddisanii liqimsuu dhiisuu, afaan keessatti alanfataa nyaachuu. Yeroo akkas goonus hangi qilleensa seenuu ni xiqqaata waan ta'eef garaan nuun bokokuu garaan keenyas baay'ee wacu. Kana malees sukkaara, alkoolii fi soorata asiidawaa ta'an kanneen akka loomii, bunaa fi kana fakkaatan hir'isuu. Soorata asiidawaa ta'an kanneen akka bunaa, loomii fi kana fakkaatan kan inni cimsu. Kanaaf sukkaarris alkooliinis akkasuma isaan kan hir'isu. Inni garbiroon immoo soorata qilleensa garaatti nama baay'isan hir'isu. Akkuma silas jedhee sooranni tokko tokko qilleensa garaatti nama baay'isu yeroo kana immoo garaan ni waca. Isaan keessaa fakkeenyaaf kanneen akka dhugaatii lallaafoo, birookoolii, baaqelaa, raafuu, atara, qullubbii, muuzii fi kan kana fakkaatan amala qilleensa garaatti nama baay'isuu qabu. Faayibarii waan baay'ataniif. Akkasumas soorata garaachi keenya hin simanne yookaan kan nutti fidan adda baasuun dhiisuu. Maaltu akka garaan kooyyuu taasisa yeroo maal nyaadhu kan jiru. Kamtu naaf qaama koo wajjin garaa koo wajjin kan salphaatti waliin badakamedhaan adda baafachuudhaan dhiisu. Inni garbiroon takkaatti baay'isanii nyaachuu irraa of qusachuun xiqqeessanii amma ammaa nyaachuu takkaatti humnaa ol garaa of boqobsanii nyaachuu dhiisuun amma ammaa yeroo beelonu xixiqqeessanii amma ammaa nyaachuu. Garbiraan immoo sosocho'uu nyaata booda xiqqoo deemuu socho'uu dhiphina sammuu hir'isuu yoo istireesii qabaannanii cimaan ta'eef dhiphina sammuu hir'isuu akkasumas dhibee garaachaa marrummaanii keenya jeeqan yoo jiraatan yaala taasisuu garaa kaasaan yoo jiraate dhibeen garaachaa biraa yoo jiraate ol guuraan yoo jiraate isa kanaaf yaala taasisuu. Yoo mana yaalaa deemuu qabnaadha. Garaan keenya iyyee nu rakkise yoom kan mana yaalaa dhaquu qabna akka rakkootti ilaalle.
Kan nuti mana yaalaa deemuu qabnu tokko bobbaa dhiigaa qabu yoo agarre bobbaan keenya dhiiga yoo qabate kana malees garaa kaasaa yoo qabaanne ol gurraa kan akka yoo qabaanne ho'inni qaama keenyaa yoo dabale dhukkubbii garaa fa'aa yoo qabaanne akkasumas sagaraan ba'uu yoo didee bobbaan ba'uu didee kan kana fakkaatan qabaannaan mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.